Ashomar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyatti guyyaarraa maaltu gungumamaa wal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Alalsaa Dhabaati. Marra isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kana waliin turaan immoo affeerraa kooti. Akkasumas miidiyaa kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Qabxii ko tokkoffaa yookaan qabxii gungummii ko tokkoffaa guyyaa irraa totoon galiin hordoftoonni amantoonni amantaa Islaamaa marti Idi Mubaarak waggaa 1446 baga nagaan isin ga'e jecha gara qabxii kotti yookaan immoo gungummii ko tokkoffaatti yeroo darbu gaa keessumaa guyyaa kaleessa gaa muummee ministeera Itoophiyaa haasaa keessumaa gaa Itoophiyaa keessatti kan raawwatamaa turaniif akkasumas immoo yeroo ammaa raawwatamaa kan jiranii fi gara fuulduraatti immoo wanta raawwatamuu qabu irratti gaa intarvii guyyaa kaleessa taasisan irratti qeeqni garaagaraa ka'a akka jiruuf akkasumas immoo paarlaamaan guyyaa kaleessaa murteeree garaagaraa akka dabarsee fi akkasumas oolmaan Eertiraa fi Itoophiyaa maal akka ta'e gungummii koo keessatti argattu hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Qabxii ko tokkoffaa yookaan egaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa kan intarvii isaanii keessatti egaa keessumaa egaa xiyyeeffatanii egaa biyya keenya keessatti egaa sababa diinagdee akkasumas immoo egaa gaaffilee garaagaraa keessumaa karaa qaamota mootummaatiin isaan gaafatamaa turee fi akkasumas sababii miindaa dabalatee egaa gaaffii garaagaraa irratti deebisanii jiru jechuudha. Egaa achi keessatti egaa yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa egaa gaaffii kana irratti qeeqa garaagaraa fi akkasumas immoo egaa bifa tuffiitiin yeroo isaan dubbachaa turan argamaati ture jechuudha. Intarvii isaanii guyyaa kaleessaa kana irratti jechuudha. Sarratti qondaaltota akkasumas namoota siyaasaa akkasumas paartiilee garaagaraa dabalatee egaa gaarreeffannaan garaagaraa fi jechi hamaa ta'e egaa muummee ministeera Itoophiyaa irratti darbatamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Keessumaa egaa yeroo gabaabaa asitti egaa ogeeyyoonni fayyaa gaaffii gaafatanii turuun ni argama. Keessumaa egaa sababii diinagdee yookaan immoo sababii qaala'insa jireenyaatiin miindaan nuufaa dabalamuudhaanii karaa mirgaatiin yookaan immoo karaa dimokiraasii ta'een gaafatanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kana irratti egaa gaaffiin isaan gaafatan gaaffii sirriidha jedhanii booddee egaa keessumaa Itoophiyaa keessatti egaa hojjettoonni kamii yookaan immoo waajjiraalee garaagaraati hundi warreen hojjetan hundi isaaniiyyuu sababii miindaan akka dabalamuuf hundi isaanii gaafachaa jiru. Ani mataan kooyyuu miindaan akka naaf akka dabalamu nan barbaada jedhee muummeen ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa intarvii isaa irratti dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf gaa as keessatti wanti ta'aa jiru keessumaa isaan gaaffii seeraa haa gaafatani malee muummee ministeera Itoophiyaa bifa qoosaa ta'e akkasumas barsiisonni illee akkasumas waajjiraalee garaagaraa poolisoonni illee fi guutummaa guutuutti biyya keenya keessatti hojjetaan mootummaa kan ta'e hundi rakkoo miindaa qaba yookaan immoo qaala'insa jireenya dabalatee miindaan akka dabalamuuf ni barbaada jedhee jira. Ani mataa kooyyuu akka miindaan naaf dabalamu nan barbaada gaaffii akkasii nan qaba jedhee dubbate jechuudha. Intarvii isaa kana keessatti garuu wanti amma ta'amaa jiru keessumaa gaaffii isaan yookaan immoo gaaffii doktoroonni gaafatan akkasumas barsiisonni gaafatan kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa gaaffii isaan deebisan kuni dhuguma dhugaadha kan jedhu kuni wal nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf gaaffii kanarratti yookaan immoo miindaan akka dabalamuuf barbaada tanan eenyu nama eenyu isa gaafata muummee ministeera Itoophiyaa miindaan ofiisa dabalachuuf eenyutu isa dhorka. Ogeeyyoonni fayyaa qaamni isaan olii jiruuf yookaan immoo kan sodaatan yookaan waraanaa ta'u yookaan isaa ta'u qaamota garaagaraa waan sodaataniif gaaffii seera qabeessa gaafatanii miindaan nuufaa dabalamu diinagdee akkasumas beelahaa jirra dheebochaa jirra nyaata dhabnee jirra jedhanii karaa seera qabeessa gaaffii gaafatanii kana irratti egaa doktoroonni baay'een hidhamanii akka jiran beekamaadha. Hanga ammatti kanneen hojiirraa ari'aman jiru. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa deebii kana irratti anaaf akkanaa dabalamu nan barbaada jedhee jira jechuudha. Maaltu isa gaafatama barbaade miindaa yoo fudhate eenyu isa gaafata? Isa yoo barbaade gaaffii seera qabeessa yoo gaafatan hinidha. Akkuma kunoo Taayyee Danda'a kunoo akkasumatti hidhee akkasitti rakkisaa jira. Innis gaaffii seera uummanni rakkachaa jira uummanni dhiphachaa jira gatii jedhee hidhamee jira jechuudha. Akkasumas doktoroonni baay'een seera qabeessan gaaffii mirgaa gaafatanidha hidhamanii jiru jechuudha. Bakkoota garaagaraa keessatti hospitaalli garaagaraa doktoroota dhabee akka sadarkaa cufamuu irra gahaa akka jirullee argamaati jira jechuudha information keessa. Kanaaf gaaffii isaan gaafatan yookaan immoo Itoophiyaa keessatti wanti ta'amaa jiru maraakiliidha jedhee dubbatee jira jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa. Maraakiliin kan jedhamu keessumaa amantaa garaagaraa keessatti dubbatamu malee Itoophiyaa keessatti wanti kun dubbatamee hin jiru yookaan dubbatamee hin beeku jechuudha. Kanaaf maraakilii yookaan immoo akka dirqii tokkotti yeroo muummee ministeera Itoophiyaa dubbate kana keessatti rakkoon biyya keenya keessa jiru sun sababii miindaa ta'u malee yeroo inni dubbate miindaatu rakkoon haa ta'u malee rakkinni garaagaraa otoo hojjetiin keessumaa barsiisota dabalatee akkasumas ogeeyyii fayyaa kanarratti nama peeroolii hojjechuu hin beekneef miindaan akkamitti dabalama yeroo inni guyyaa kaleessaa dubbate ni mul'ata jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf kan peeroolii hojjetu yookaan immoo keessumaa Itoophiyaa keessatti
namni dandeettii qabu silaa dandeettii nama akkasitti cabsu yookaan immoo akkasitti jechan taane gaa namoota gaaffii mirgaatti gaafataniif akkasitti deebi'uu hin qabu ture kan peeroolii hojjetu isaan miti taanaan eenyutu hojjete peeroolii kennaafire warreen hojjettoota mootummaaf kanaafi akka tuffii tokkotti yeroo inni dubbatee gaaffii isaanii deebisallee argamaati ture jechuudha kanaafi rakkoon biyya keenya keessatti akka jirutti ta'ee biyyi keenya keessumaa immoo gaa mootummaan ammaan gora jiru of leellisu yookaan immoo akkatti of kabachiisuu mootummaa jaallatu keessaa inni kun isa tokkodha persentii hedduuti yookaan biiliyoon hedduu Itoophiyaan yookaan immoo mootummaan ammaan gora jiru Itoophiyaa sadarkaa itti aanutti buteera yookaan immoo sadarkaa guddina argatteetti birrii biiliyoonaan tilmaamamuudha Itoophiyaaf kan galii ta'e deemuumee ministeera Itoophiyaa dubbatee jira garuu mootummoota darban irraa bara mootummaa ammaadha kan qaala'insi jireenyaa mudate akkasitti namni kan inni salphate akkasitti immoo diinagdee kan inni gadi bu'e malee wanti persentii amma kanaatiin dabaleedha deemuumee ministeera Itoophiyaa dubbate kun sobada malee dhugummaan isaa amma kanatti waan argameeru miti jechuudha. Kanaaf namni dhugaa dubbatu ta'uu hidhamuu tokko balamoo ta'uu qeensaaf qabeenya irratti gubatamu akkamitti sadarkaa amma kanaa guddateera biyyi keenya yookaan mirgi kabajameera jedhee dubbata. Keessumaa namoonni biyya alaa bara 2018 biyya keenyatti waamne yookaan immoo biyya galaatti hojjedha biyya galaatti misoomsa inni nuti jenne akka nuti arat kiilootti waamne tokkotti yaadanii dubbatu jedhee dubbatee jira jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaaf ammayyuu jaalalli inni aangoof qabu yookaan immoo jaalalli inni arat kiiloof qabu kuni muummee ministeera Itoophiyaa ammayyuu gadi san jenne jechuudha. Ammayyuu dhiisne jechuudha. Kanaaf warreen biyya alaatii dhufan Itoophiyaa yoo galan Itoophiyaa kana bushuu hin danda'ani kan jedhu sana yaada isaa kana keessatti kan inni irra deddeebiin dubbatu. Kanaaf warreen Itoophiyaa keessallee yeroo biyya alaa deemtanitti barumsa achitti barachuu qabdu deemuu muummee ministeera Itoophiyaa dubbatee jira jechuudha. Kanaaf namoonni biyya alaatii dhufan yookaan immoo waamicha inni godhee fi biyya keessa misoomsaa biyya keessan keessatti qabsaa'uu dandeessu dirreen dimokiraasii bal'ateera jedhee kan dubbate muummee ministeera Itoophiyaati. Garuu akka nuti arat kiilootti waamne tokkotti yaadu jedhee namoota siyaasaa yeroo inni qeequ guyyaa kaleessaa dubbachamaa yookaan argamaati ture jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaaf ammayyuu jaalalli inni arat kiiloof qabu yookaan immoo masaraaf inni qabu hanga ammaatti isa durii irraa wanta gadi bu'eeru hin qabu isa daran caale malee akkasumas waa'ee masaraallee kaasee yeroo inni dubbate masaraan birrii biiliyoona 10 ol inni itti hojjetame kuni kanaa olidha yookaan kanaa olitti ijaaramuu qaba jedhee dubbate inni immoo masaraa miti bakka bosonaati yookaan immoo bakka daawwannaati jedhee muummee ministeera Itoophiyaa dubbate kun hundiga miidiyaatti bahanii ija jabinaan akkasitti dubbachuu yookaan ija jabinaan akkasitti sobuun kun ammallee hin dhaabanne jechuudha. Otoo uummanni rakkatu otoo uummanni qeessa qabeenya isaa irratti manni irratti gubatu akkasitti muummee ministeera Itoophiyaa hojjettoota isaa fi namoota uummata guutummaa Itoophiyaa akkasitti salphisee yookaan akkasitti qaanessee deebisee jira jechuudha. Kanaaf akkasumas paarlaamaa dabalatee qabxii gosotaan yeroo paarlaamaan guyyaa kaleessaa keessumaa xiyyeeffannootiin Itoophiyaa keessatti taatee raawwataman irratti labsii garaagaraa dabarseeti jira. Akkasumas warreen warshaa garaagaraa warreen akka peestaalii hojjetanii fi akkasumas immoo warreen dhiibbaa garaagaraa raawwatan irratti murtoo garaagaraati yookaan immoo maallaqatti jijjiiree yeroo inni adabbii garaagaraatiin guyyaa kaleessaa dabarsaa turan ni mul'ata. Akkasumas warshaan peestaalii dabalatee Itoophiyaa keessatti akka dhaabbatuu fi namni peestaalii baatee deemu yookaan irratti qabamee birrii 2,500 akka adabamullee paarlaamaan guyyaa kaleessaa dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf wanti amma Itoophiyaa keessatti murteeleen garaagaraa darbu kuni jaalala ofii isaaniif yookaan immoo kanuma ofii isaanii barbaadan itti murteessu malee mirgi gama lamaaniin murteeffame yookaan immoo gama lamaaniitiin ilaalchi ta'e Itoophiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiru keessumaa uummata irratti jechuudha xiyyeeffatee kan inni hojjetamaa jiru. Kanaaf sababii garaagaraatiin sababii kiroodarii jedhanii akkasumas immoo sababii seeraan ala jedhanii bakkeewwan garaagaraatti uummata irraa otoo isaan mana irratti diigaa jiranii akkasumas labsii garaagaraa paarlaamaan guyyaa kaleessaa murteessee jira jechuudha yeroo darbe akkasumas namoonni biyya alaa Itoophiyaa keessa dhufanii mana bitachuu dandeessu lafa bitachuu dandeessu jedhanii turuun ni yaadatama. Yeroo darbe immoo namni abbaan manaa hin beekamne qabeenya isaa irraa saamama jedhee muummee ministeera Itoophiyaa paarlaamaa irratti dubbatee turuunis ni yaadatama. Kanaaf labsiin guyyaa kaleessaa warshaalee garaagaraa cufuu akkasumas immoo namni peestaalii baatee deemirree birrii 2,500 adabamuu danda'a kan jedhu argamaati jira. 2,500 baata taanaan maalsaayyuu peestaalii baatee deema kan jedhu immoo argama yookaan immoo wal nama gaafachiisu birrii 2,500 adabama taanaan kan isaan olii bitatee maaf duddatte baatee deema maalsaa peestaalii baatee deema. Kanaaf wanti amma raawwatamaa jiru keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa anaafis miindaan dabalamuu qabanne jedhee Itoophiyaa keessatti kan rakkate hojjettoota sadarkaa gadiidha malee sadarkaa olitti yookaan immoo sadarkaa hooggansaaf akkasumas faarsee bulaa yoo ta'e birrii duddatti baatanii deemu waan ta'eef isaan rakkina birrii hin qaban sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf kan rakkate warra jalaadha yookaan immoo ogeeyyoota fayyaa barsiisotaaf akkasumas warra waajjiraalee garaagaraa poolisii dabalatee isaaniitu rakkina hamaaf darara hamaa keessa jira malee warri sadarkaa gubbaa jiranii ofii isaanii birrii mana isaanii tammaaranii ta'u uummataaf kennaa jiranii akkasumas warra faarsee bultootaaf otoo kennaa jiranii rakkina birrii hin qaban warri muummee ministeera Itoophiyaa jalatti hojjetan jechuudha. Kanaaf rakkoon gama muummee ministeera
Itoophiyaa ta'uun taane warreen jalaadha rakkina diinagdee akkasumas immoo sababii miindaan dhufaa dabalanii rakkina guddaa fi darara guddaa fi mana hidhaatti rakkachaa kan jiran jechuudha. Dhumarratti waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaadha. Eertiraa fi Itoophiyaa hanga keessumaa gam yeroo gabaabaa asitti gaa wal gaarreeffannaan isaanii haalaan itti fufee akkasumas immoo gidduu kana abdiin garaagaraa raawwatamus keessumaa Ameerikaan gaa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdeettee gidduu kana erga abdiitti hortee immoo Itoophiyaan gaa fakkarsa garaagaraa raawwachaa akka jirtuu fi keessumaa Eertiraa doorsisaa akka jirtullee argamaati jira jechuudha. Kanaaf gaa biyyoota garaagaraa keessa deemaa akka turan argamaati jira sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf gaa keessumaa gaa rakkinni gidduu kana bakkeewwan garaagaraatti keessumaa sababii ulaa galaanaa kanaatiin raawwatamaa jiru akkasumas ibsa walirratti baasuun kuni hanga guyyaa irratti illee waan dhaabbateeru hin fakkaatu. Kanarratti gaa Itoophiyaan gama kamiin yoo ta'e karaa demokiraasii ta'e yookaan immoo karaa mirga isheetiin mirga mataa ishee kabachiifattee ulaa galaanaa argatti jedhee jira jechuudha. Geediyoon Ximootiyoos jechuudha kanarratti. Kanaaf kanarraa barbaaddu qabdi Eertiraarraa Itoophiyaan jedhee dubbatee jira. Kan isheen barbaaddu immoo kunoo ulaa galaanaa akka ta'e argamaa jira keessumaa gaa Asab jechuudha. Asab kun gaa waggoota keessumaa yeroo darbe gaa muummee ministeera Itoophiyaa gaafa Isaayyaas Afwerqii wajjin Finfinneetti buna wajjin dhugaa turanii Asab kana Itoophiyaa fi Eertiraan lamatti irratti waliin fayyadamti kan jedhu galma warqumeetti dubbatee turuun ni yaadatama. Kun egaa duubatti hafee gaa wal gaarreeffannaaf akkasumas jecha waan taane walirratti dubbachuun kun ammas waan dhaabbatee hin fakkaatu. Kanaaf gaa Geediyoon Ximootiyoos gama kamiin yoo ta'e Itoophiyaan Eertiraarraa wanta barbaaddu tokkoof tokko ulaa galaanaati kan jedhuu fi inni immoo karaa nagaati malee karaa lolaa miti kan jedhu gaa dubbateeti jira. Kanaaf gaa amma ulaa galaanaa argannutti immoo wanta duubatti nu deebisu tokkoof tokko hin jiru kan jedhuu fi akkasumas biyyoonni garaagaraa gama keenya goranii yookaan dhugaa keenya baranii nu deeggaraa jiru kan jedhu Geediyoon Ximootiyoos dubbateeti jira. Kanaaf taateen ammas gama Eertiraa fi Itoophiyaatti raawwatamaa jiru duubatti akka hin deebine argamaati jira. Dhumarratti gaa waa'ee faannoo fi raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaa fi faannoon bakkoota garaagaraatti wal waraansi isaanii haalumaan akka itti fufee fi bakkeewwan garaagaraatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo galmeessaa akka jiru ibsa isaa keessatti argamaati jira. Akkasumas gaa wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti raawwatamaa jiru daran hammaachaa akka dhufee fi bakkeewwan garaagaraatti gaaga'umsi garaagaraa fi bakkeewwan garaagaraatti immoo qabeenya akka barbadaa'u akkasumas immoo gama mootummaatiinis ta'e gama uummataatiin rakkinni hamaan uummata ragaa akka jiruu fi namoonni nagaan miidhamaa akka jiran argamaati jira. Maalumaafuu biyya keenyaaf nagaa hawwina. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophii Gungumbii Kokujaarraa kanan gammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii Gungumbii biraan hanga walitti deebitu immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.